waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Dilbata darbe jechuun bitootessa 8 sadarkaa addunyaatti guyyaa dubartootaatu kabajamee oole. Baroota 1900 keessa garbummaan qabamteetu jirtu afaan Oromoo barreessaa fi barsiisaa akka turte Asteer Gannoo dubartoota kabiroo ishee waliin gabrummaan qabamanii turan waliin jechoota Oromoo kumaantamatti lakkaa'aman walaloo fi kanneen biraa barreessaa turan. Dabarfamtee yeroo alatti gurguramtes afaan Oromoo lammiiwwan alaatti barsiisaa turte Asteer Gannoo macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuufis gargaarsa gootee jirti. Yuunivarsiitii Keetiriin keessatti Piroofeesara seenaa akka ta'an Dr. Isqeel Gabbisaa seenaa Asteer Gannoo kan ilaaleen sooraan haasofsiisee jira. Kuno. Asteer Gannoo jechuun dhalootaan egaa maqaan Gannoo Salbaanaa ture garbummaadhaan qabamanii gurguramanii. Tarii warra Arabaa yookiis warra Xaaliyaanii warra namoota kan biraan bitanii warra Suudiinitti bilisa baasanii kennanii achitti baratanii isa booddee hojii wangeelaa babal'isuudhaaf gartokkoon akkasumas immoo beekumsa afaan Oromoo babal'isuudhaan hojii guddaa kan hojjetanii seenaa Oromoo keessatti keessumaa seenaa Oromoo karaa afaaniitii fi karaa barnootaa irratti gumaacha guddaa kan godhan dubartii baay'ee guddoodha. Waan isaanii baay'een beekamu garuu dubartii fakkii guddaadhaaf dubartootaaf kan ta'anidha. Hojii Asteer Gannoo keessaa tokko lamallee taatu waan bebeekama maan qaban. Hojiin isaanii bal'aadha. Kan maqaan isaanii irra jiru garuu kan maxxanfame kan hin maxxanfames maqaan Asteer Gannoo Salbaanaa irra jiru kitaaba kan maxxanfame 2. Inni tokko jalqaba barsiisaa kan jedhudha. Jalqaba barsiisaa kan jedhu kuni iddoo dhimmi kulluu jedhan iddoo galab jedhan keessa mana barumsaa warri Suudiinii qopheessan keessa yeroo jiranii isaan duwwaatu hin ta'in Oromoon gabrummaa irraa bilisa bahanii birmaduu bahanii iddoo sana jiran walitti kan qabanidha. Achi keessaati garuu waan baay'ee yaadachuudhaan jechoota Oromoo yaadachuudhaan hibboo yaadachuudhaan weedduu yaadachuudhaan kan akka Asteer Gannoo hin jiru ture. Sammuu isaanii keessa gara 500 mammaaksa gara 500 katabanii dubbatamaa isatu walitti qabameeti jalqaba barsiisaa jedhamee tokko isadha. Inni lammaffaan immoo Onesimoos wajjin wal gargaaranii kan hiikanidha. Inni Bible Stories jedhu garuu afaan Oromootti kan hiikanii 2 jechoota 52 akkasittiin afaan Oromootti hiikanii inni seenaadhuma namoota gurguddaa macaafa qulqulluu keessa kan jiranii yookiis oduu achi keessa jiru sana 52 walitti qabanii barsiisaaf kan qopheessan kan maqaan isaanii irra jiru. Kan maqaan isaanii kan hin maxxanin immoo waa'ee kuusa jechootaatii fi afaan Oromootii fi seerlugaa afaan Oromoo akka ta'utti kan qopheessanii kitaabni tokko jira ture. Inni garuu hin maxxanin hafee garuu qophiinsa biyya Suudiinii inuma jira. Ammallee inuma jira jedhee sana yaada. Isaan kana dhagaa gumaachi isaan godhanii maqaan isaanii kan irra jiru garuu Onesimoos Nasiibiyyuu afaan Oromootti macaafa qulqulluu sana hiikuudhaafis kan biraas waan afaan Oromootti hiikan sana hiikuudhaaf itti danda'an turan waan Asteer Gannoo bukkee hin jiran ta'eefi maaliif yoo jettanii Onesimoos Nasiib waggaa 5 waggaa 6 deemanii biyya Oromootti qabamanii kanaaf jechoota adda addaa hin yaadatan turanii kana kan gargaare Asteer Gannooti kan yaadachiisee gargaare afaan Oromootti macaafa qulqulluu kana hiikuudhaafis kan gargaare isaanidha. Waan akkasiiti gumaachi isaanii kan Asteer Gannoo Salbaanaa. Bari kun yoom bara kam keessa? Asteer Gannoo akka jedhamutti kan dhalatanii gara 1870 keessadha. Kan isaan dhimma kulluu masawaasa nagaame 1886ttidha. Mana barumsaa galanii mana barumsaa dafanii fixanii jalqaba hojii isaaniif kennan egaa sagaleewwan Oromoo kana kuusaa jechoota yookiin sagaleewwan Oromoo kana qopheessuudhaa fi sagaleewwan kana akka katabaniiti kan kenname baruma 1989 keessatti kan isaan kana jalqabanii gara 1890 keessa dhagaa kan hiikamee kitaaboliin kun immoo maxxanuudhaaf jalqaban. Bari sun bara dheeraa amma jalqabne olaal garganne 100 oliiti 120 yookaan 100
soddomallee ta'uu danda'a bari suniin garbummaa keessa jiraataniitiin waan kana hojjechuun dhugumaan ulfaatillee bari sun jabanee nuti biyyee nutti bulchaa ture bara akkamiiti bari sun. Barri isaanitti dhalatanii bara Yohaannis biyya bulchaa turedha jechuudha. Bara isaanii Eertiraa turani Eertiraan Xaaliyaanii jala jira ture jechuudha. 1886 hamma yeroo sana Eertiraan Xaaliyaanii jala yeroo turedha. Biyya Itoophiyaa keessaa immoo 1889 jalqabee Miniliktu bulche jechuudha. Hamma isaan dhufanii biyyatti galanitti nugusticha Miniliktu biyya mooticha Miniliktu biyya sana bulcha ture. Garuu akkuma seenaan jireenya isaanii dhaloota isaanii dubbatutti bara sana keessatti adde Asteer Duwwaa sun ta'een dubartoonnis dhiirris nama baay'eetu gurguramee si'a tokko sun ta'een si'a 2-3 gurguramee biyya Eertiraa Xaaliyaanii jala jiru keessatti bilisa bahan. Bilisa bahanii kan baay'isee nama dhibu biyya ormaa keessatti afaan Oromootiif ogbarruu barsiisa Oromoo waa'ee wangeela facaasu Oromoo biyya ormaa keessatti jalqabanii dhugaa dubbachuudhaaf waan amma jedhe jalqaba barsiisaa suni ogbarruu katabame afaan Oromoo keessaatii isa jalqabaati jechuudhaaf hin danda'ama. Kun biyya ormaa keessatti ta'ee biyya gabrummaadhaa fi gabrummaa garba ta'anii buluu duwwaa sun ta'in gabrummaa mootummaa alagaa jala waan bulanii fi yeroo cimaa keessatti ogbarruu Oromootii fi of baruu Oromoo kana ol kaasanii jirri kun gabrummaa keessaa bahanii jechuudha. Kitaabi jarii gaafas jalqabe. Onesmoos waliin illee ta'aniitiin kitaabi jarii barreessuu jalqabe dubbisa. Kitaabi qulqulluun gaafas jarii jalqabe. Jira jechuun koppii isaa yookaan ammoo kalaaf jiru faan jira. Ani qaba fakkeenyaaf kan Onesmoos kan ture asuma mana keessatti illee qaban kitaabuma kan isaanii kan ture. Koppiin kan Onesmoos kan ture harka jira. Jalqaba barsiisaa sanas isa jalqabaa ta'uu isaan beeku koppii tokko mana keessaatiin nan qaba. Egaa inni waan bahu miti harka jira. Kanaa achi iddoo kan biraas immoo inni jira jedheetanii yaada jijjiru eeyyee kitaaba waliin kan jijjiru. Akkuma jettee immoo kan hin maxxanin jira. Kan hin maxxanin yegguu sana hojii kana kan hojjechiisu nama biyya Suudiiniitii dhufe Niels Highlander nama jedhan tokkotu biyya Eertiraa kanatti hojjechiisa ture. Koppiinsaa kan sagalee gara 15,000 sagaleewwan Oromoo 15,000 kan ta'u biyya Suudiinii ilma namicha ammaani maqaa dha'ee Fried Highlander, Niels Olof Highlander kan jedhu isaan akka ture nan beeka. Amma eenyu harka jira akka inni jiru beeku. Kamattan kun aga guddaan jechoota barreessimoo yookaan ammoo mammaasmoo hibboyyamoo harka kan kee jiru kun maanfaattee jira. Kan barreeffamin kan maxxanfamin kan Sweden jiraachuun ooluu jennu kun ammoo waan akkamitti keessatti barreeffame fakkaata. Isa waa'ee Sweden jiru jiraachuun isaan beekaa sagaleewwan Oromootii fi seerlugaa afaan Oromootiif kan ta'u akka ta'in beekaa isa hin agarre ija kootiin. Inni harka jiru jalqaba barsiisaa kan jedhu waan hedduutu keessa jira. Jalqaba qubeedha. Afaan Oromootiin qubeen afaan Amaaraatiin akka ta'u malee afaan Oromootiin akkamitti akka inni ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf dhaa kan jedhu badhaadhaa kan jedhu kuni qubee haaraa baasanii qubee afaan Gi'izii kana keessatti iyyuu gidduu muraniiti akka dhaa jechuudhaaf ta'u. Maaliif dhaa kan jedhu afaan Gi'izii keessa waan hin jirree fi afaan Oromoo fi keessatti akka ta'u jalqabe akkasittiin agarsiisa. Isa booddee sagaleewwan Oromoo agarsiisa kan silabilii 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ta'u sagaleewwan 3,000 keessa jira. Isa booddee weedduu tiksituutu keessa jira. Weedduu tiksituu jedha. Isa booddee ururuu jedha. Ijoollee kan ittiin raffisanii daa'imman kan ittiin raffisanii. Isatti aanee weedduu jaalalaa jedha. Isatti aanee mammaaksa keessa jira. San booddee durii yookiin fakkeenyatu keessa jira. Itti aanee hibbootu keessa jira. Itti aanee tapha ijoolleetu keessa jira. Itti aanee weedduu ateetee jedha. Isa booddee sagada Oromoo keessa jira. Geerarsa keessa jira. Faaruu gaddaatu keessa jira. Weedduu cidhaa keessa jira. Akka kanatti tarree galeetii keessa jira.
fuula 174 qaba kitaabni kun walumaa galatti. Jireenyi Asteer Gannoo eessa jalqabe? Eessa ka'e? Eessa dhumate? Eessa dhaabate? Gaaffii kanaaf seenaa dubartoota dhibiillee torbee fudhannee dhiyaannaa Dr. Isqeel Gabbisaaf soraa hedduu galateeffannaa.